زما إلا زما ربي زيادة أكثر تبنيرا نيرا مولا تبغى أيوة أكان والله لا بيدا والله بيروكين السلاسل بمسي بانه لا بيدا بس تمام ولا بيروكين السلاسل بمسي أولي ما بايرا إيش إيش أمر فنير أوكي أرثوذكسي الأتمي إن شوفنا أكاد شوفها مي أمر أنا Mungkin shokan ke shokan. شبكة Shokan sebesar. شبكة دم ترى نانا جسامي Gimana sih siapa? شبكة ما أمان دو مولا ده ترى أيه ربي إيه تولي أوكي ربي تكون تقولي أمانتا Mana nih ada sini kita. تولي يسوع كريستوس إرجما ربي ملء واقع كنتاني أمانتا عندك ما بدي إن دعامة يسوع كريستوس أتاه بكرة كل ربي شفت له نقول إرجما ربي ملء غربيش ربي ملء واقع كنتاني أمانتا فيديو شو فرق كم يو ترك ساجراته ايش دولة منذر جرتا منذر كاب سيسمه Cufani abdi yodi de video me sagale ma nasani video cufani yonyu de ايش بكاك كبودرا aso sisin video cufiti cufari niti erati cufi yonyu de شوفيرا قالوا دي دايرة ملأ شوفيرا فين يروش هذا كان بيجا مكورا باش بكان اللي دقامون ايوه اما شوف مير ان شاء الله منذر كاب سيسين ان شاء الله la kapsisi atumti kapsisi enyu isa shahada qabu takennani jare sun jala dubbatinani ni كاب سيسين بس video cufa ya shabab video keessa cufa ni torki keessan tu dadhabaadha video cufa video banina ana bira كوبلينك يقول عامل اللي سنسنل wabaka akkasit banina kana boda banina انا اللي انا نشوفها في كويكا كونكشن انسان يسراو اگر اندسن يا جماعه كوبلينك يقول اگر اندسن كوبلينك دغتنا يرو كناكر فده ايوه ni torki jalati bari itti kenni mujichatti kenni isa shahada qabatutti kenni bilbila تيجان eewa isin jalan dubbatinaani jalan haasayinaa shi inni akka beekutti naa wadinaa jedhutti jalan haasayinaa ittillee kolfinaa yoonni dogongore shi Nang kok tuh? ayyee sitti dhaga'ama balleessu sagaleen naga dhaga'ama waan hin jedhu naa wajjin jedhu ايش
وأشهد Raya na. يشهد أن لا إله لا إله إلا الله إلا الله وأشهد ولا أشهد وأشهد ولا أشهد أن محمدا محمدا رسول الله رسول الله وأن عيسى والنساء عبد الله نجيسة سجليكو وأن وأنا وأن وأن وأنا عيسى عيسى عبد الله عبد الله ورسوله رسول رقم بها رقم بها حقا جبرمان أكان جبرما ربي توكيتش ماله هنجرو جده ربي توكيتش ماله إنجيرو نبي محمد نبي محمد ergama rabbii fi garbicha rabbii akka ta'an ergama rabbii fi garbicha rabbii akka ta'an ragaan ba ragaan ba Ciisaan yookaan Yesuus Kiristoos Yesus Kristus ergama rabbii fi garbicha rabbii akka ta'e ergama rabbii fi garbicha rabbii akka ta'e ragaan ba Jaran. yeroo dhageessee xumurarra jedhi ka ragaan bahaa jedhe
ኔትወርኪ ጀራት መቋት Ragamba. akkas galas tumurtee jirta abdi eenyu jala shabakaan jala baay'ee tokko rakkoodha jarri sagalee keenya dhaggeeffataa achi eenyu jiranii maalumaafuu eenyudha warri bira jiran Naga. Ndaga man. waasi warri bira jirtanu bakka bu'aatii salaatallee barsiisaa waan islaamummaarraa bu'uura islaamummaarraa arkaana islaamummaarraa waan barsiifamuudha qabu itti gaafatamummaadhaan Shabakaa jijjiirtee qabu dhufa. rakkoon qabu Sayyidi. salaata barsiisaa amma isaa salaachisaanii okay Allahu akbar. eeywa ni turkiin jira eessa jiran abdi jarri warra yamaniiti laata ممكن يمن جراتشو ولا نتفكر ايه صاير تبغى جالس sa'aatii tokko deemechi gaasa galee Sooduma kana irra soodi kan. لا اله الا الله محمد رسول الله في مكان بر زيني فيدمتو Soodi jirra soodi. Olma baanarra. شبكة ديني فيدمتو Mobaayilii takka jira hin hojjettu ishee. Namatu itti baay'ate wanni shabaaba kanaa irraa hidhateeti. ها مكاساتنا Namatu itti baay'atee hin hojjetu bee. Gara nama ركن kudhaniin ta'anii irraa hidhateeru. ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂኡን እናንተ በቃ እሲ ሞቲ መከኒሳ ጎተኒ ሱපቲ ባተንጋ Inni bari eenyu fayyadamanii bari bilbila tokko irra fayyadaman fakkaata inni kaan eenyu messengerii keessa jira inni kaan imoo keessa jira inni wanni kana ta'e nama baata. وان اجايباتي والله وان اجايباتي هاي ندافو بليسا كينيا ان شاء الله اگر اسلام ما رفت جرتا الحمد لله رب العالمين ربنا رقص يا ابو ججبايسا برسيسا نيكيرو Wanni nama hojjeta qaban. Addumaan bittinnaanii isa torbana dhaadubban isa torbani inda torban kamisa dhaadubban reef dhagaani kolfa yeroo barjarri way da beecin go sagaleen da beecin go isa torbana dhagaani kolfa yeroo Abbi sagaleen lafa deemaa jira fakkaata. Kan abbi. Taari gadee kana jalqabuun oolulatti fakkaata dhugaa keeti lafa deemaa jira. Yaa Rabbi rahmata godhiifate. Yaa Rabbi rahmata godhiif. Hundaafuu baga ajaan ba'e. Ajaan ba'eera hundaafuu baga rabba ajaa baase ijoo. Ajaan ba'eera jabaadhaas hin kolfaa jiru bara. Jarri amma isa kaleessa. Wallahi numa shannansiifte ijoollee. Achi shabakaan rakkisa garuu gidduudhaani. ربنا لا فيسوف ان شاء الله ربي سري بالا فيس انا اللي يرو تكشبكا ويا كسنا غداتره ربي نساق اجل شبيه كانت اكسما يرو غرغري ان شاء الله سني فالا فيس ربنا ابشر امامتي انسر راوا يا رب جده اكسي ججبات ججبيسا اكنبو اكان ربي سني على فيس ججبات اتنه كل بيت جولة كم قلنا بأني عجائب أبا أستاذ أبو طلحة أبو طلحة اللي شبكة ركسارة لا shabakaan isaanii sirrii miti bari eenyu ilaalee mul'isa kunoo eenyu amma mul'ataniiru السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
jirtu. Maashaallah. Baga rabbiin tikfatee yoonaan singahate. Baga jiraatan jirra anaa dhufu jenneera nus. Dhiifama obbo Abdii kiyya. Obbo Abdiin kun immoo bareedu argitaniis taas. Das hin jedhu. Maalan jedha yaa rabbii kiyya. Obbo Muusaa. Akkana amma argattan. Hayyaakumullah jamaa keenya maashaallah. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Hundi keessan iyyuu baay'ee yaadamtaniitu. Baga nagaa taatanii baga nagaa rabbii keessaa yoo nageessanii Ustaaz Munzeer, Ustaaz Abbaa Caalii hundummaan keessan warri irraa warri gubbaas qalbii kiyyarraa onnee kiyyarraa hunda keessan jaalladha nagaan. Isinillee በጣም itti yaadamtaniitu amma kana hunda nu gatuu maalii fi yeroo tokko namni daqiiqaa 5 nama ilaalee hin deebi'u. Yaa rabbii kiyya daqiiqaa 5 mitiiti sa'aatiin 5 isiniif xiqqaadha. Garuu gawaama rabbi qaddare malee hin ta'u. Yoo shuguliin hammaate daqiiqaa 5 illee tuffatamu jechuuf jedha bara. Akkana wallaahi inni dhugaadha. Taqsiirri nu birallee inni bayyannee yaadnu gaa'uu fi magaafanna inshaallah. Uummata dhiifamaati. Maal gaafattu? Uummanni garee shaadaa uummata garaa bal'atu uummata sabrii qabu. Garaa bal'atu yeroo jettu nyaatanii quufanu jechuu keeti Munzeer. Adaraa rabbii akkana jedhamu biyya keenyatti afaan Oromoon balleessini boo. Samiina warqeedho sorgoon ta'edha wayii jirti beektaa afaan Oromoo keessa durii yeroo nu barsiisanii. Jechuun Ustaaz Abuu Xalhaa jechuun yoo waa nurraa qabaate haala wayii nurraa qabaate afaan lama tuufiif hin jedhee bar guyyaa biraa wayii jedheeni. Addi sagantaa gaddi sagalee shaadan. Ajaa'iba rabbiitu Ustaaz Munzeer kanan jedhani lakki. Laa inni beekaa jee qaarii isaasini. Kanaaf irraan gadee dadhabu abdiin. Imaamun Nawawii. Uummata kanatti kaasuu rakkata uummanni kun immoo. Kullu jawaadin finnaadha dhiisee dhusana. الجواد القصير البطين القصير القصير إذا هذا شيء كتاب دي أكاس إن شاء الله قدون سنة فكاتا اتفوفا بارك الله فيكم. سلمى أي إشي يا جماعة هل يمكنك يا أبو طلحة الآن؟ بعد دقائق إن شاء الله. طيب أي السوا وقالوا كذا أي يا جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ردي بيقولاني سجنتان كينيا سجنتا قاعد سجاري شهادة تربانتي كان سنبياتو سجنتان كينيا كم تفوت تجرا أجا كيسمان لك أبنة تري أكون بيكم تربان سجن الفندر بيف كيسما ترباني سجنتا والبرنوتا كسم اللي ملا دعوة في علمي أكسم اللي ملا جرسلام ما جتورا كنين إنك والكبتو سجنتا كيسما تربانت سنيك أبناء رفنو تري سنا مهارتكو سببا التميج فني في نمني سن جلا أفي نمني سن إنجو التاني اللي كان نجافشات ورتان هدوك يسنتو جرتاني قرين تلمامات ولا جرا كانتي كناف كيسما وصون تاني أفيرا مارا kaadhi mama yookaan immoo affeeramaadha mana keessummaa miti isaanii nutu keessummaadha mana isaan keessummaa miti Ustaaz Abuu Xalhaadha egaa nama guddaadha yeroo takka yerooni nama guddaa wajjiniin waa haasa'uudhaaf ka'u hedduu natti ulfaataa tuman tanaa jedha alaa kulli haalin egaa affeeramaan har'aa yookaan ammoo namni har'aa ولين سجنتا مراسة تاسف إن شاء الله بإذن الله أستاذ كين أستاذ أبو طلحة أسمان بقى نجان نورفتن جناني يرو إساني ميجا إتماعي كي بنتو أسمان إسان الرالي أفر الرالي دي فما
yeroo isinitti nu eegdanitti nuti argamuu waan hin dandeenyeef xiqqoo isaaniif waan hin mijaa'inii fi yeroon xiqqoo nu jalaa deeme warri sagantaa walalootiif kaan qabdanillee nu obsa inshaallah sagantaa keenya isa kana goodabne inshaallah gara waan isin qabdan isinirraa fuudhutti deemna inshaallah biidinillah nu obsa isiniin jenna baarakallahu fiikum akkasilah aywa agasitti faffacaasa namoonni duraan eeggatanii dhabanillee akka irrafne jechuudha. Irrafnaa kottaa sagantaan eegaluu deemaa jedhaati yeroo takka sheer irratti godha. Badaniiruu warri jettan isin yaadamna rakkoon hin jiru abshara. Jalaa badanii nurraa badanii warri jettan isin yaadamna abshara. Qarshii meeqarraa isinii fuunu joo? Birrii meeqarraa isinii fuunu? meeqarraa isinii fuunu? Dheeraadha zeeroo baay'ate tokko wahii ani hin beeku silaarraa isinii fuudhaa hin beeku ga zeeroo baay'ate abbaa hin wallaale irraa zeeroo isaa baay'atee waan isaa wallaale silaarraa isinii fuudhaa yoo isammaa san lama booda zeeroo wahii baay'ee wahii jira hin wallaale waan isaa shantama warri jettan akkamitti akkatti of rakabsiiftan gatii majara keenyaa sanaaf gootan ka irratti of rakabsiisuun hin taatu ka shantamni shantamni gatii jiraati gatii jira tokko astaghfirullah waan hamaa nan dubbachiisinaa guyyaan kamisa galgalli kamisaa ijoollee galgalli kamisaa 1 million accounti ergadha kaisamu accounti ergadha akanaga amma asbaun السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أعرف أستاذ. هيه أنا أعرف يروج أني نانو كيسني تمال جدا. أنا أعرف قافنا من ندنا ما نجده ما جرني دي بسنيف. والله جربها كانت أنا إدني دي بيسو. Gara keenya kanatti ana dhufuun baay'een jiru baga nagaan dhuftanii noora manni mana keessanii jedhu. Gaafa namni baga nagaan dhuftan jedhe ammoo inni jedhamee maal jedhee deebise? Baga nagaan baga nagaan nu eeddanii jedhee deebisaa fi akkana gara keenyatti illee akkasuma yoo garri keenyaaf garri keessan illee wal cinaadhaan himaa wal lollaadhaan tokkuma namni beekamtii asmaana baru hayyee tolee nooraa jennee akkam bunamoo shaayee ajajnu dur maal ta'u ani hundayyuu nan barbaada kanuma sii ta'ee fidate keessummaa makaminatti dhufe arraboo kan bunaaf shaayee wal faana barbaada. Gabaabsite malee waan biraa iyyuu tu'etti ta'e waluma faana. Taaga andeemeera isinitti fufaaye. Kana beektaaf limiiti gootee daftee kana lammaan keessaa filannoo dhiyeessiteetu. Ajaa'iba. Hayyee. Egaa yaa jamaa akkuma beektan Ustaaz Abu Talhaa namni hin beekne jiru hundi keessan ni beektanii nama kana dura saatii dheeraa lallabuudhaan rikeerdii cabseedha hin beektanii kanaafuu isuma sana alala guuraa jirraaf madatu akka nama kaanii ta'anii silaa yoo nagaa ta'a dabbiidhaan itti fiigne haa ta'u garuu kana dura saatii dheeraa lallabaa tura rikeerdii cabsanii waan jiraniif isuma sana alala guuraa jirra alaa kulli haaliin hundaafuu irra deebi'uudhaan baga nagaan dhuftan isiniin jecha egaa Ustaaz Abu Talhaan sagara sagantaa keenyaatti yeroo keenya illee qusachuudhaaf itti fufuudhaaf Ustaaz Abu Talhaan eenyudha eessa dhalatan?
بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قافي لما ولفانا نقافته أبو طلحة يجون يكونوا اسمها ترقارتن كندا. أبو طلحة يجون كون يالا مكان كيني سري في الني دوكمنتي سري رونجر أبو طلحة اللي سري مدى مبارك آدم جلما. أبو طلحة نمو مكا كنيادان موجة موجاس نسا كون ببولير يوتي أكجرات أبو طلحة مو اسمه رقامو سرقميرا. أبو طلحة يجون اسمه كندا قدنا ولا جابها مقالنا كم ترى. الله أكبر ما شاء الله تبارك الله. إيه جتي سندقة إيه تريو كنا درا ناهيماني دور كاتا دكاني أبو طلحة كانت موغاسني أكما موغاسن أمو وني آدمي إنما تيجرني أكستي نما وهي ناهيمة تري ما شاء الله تبارك الله هدونا متلا ني أسمانو أنا لنا موغاسا كا قبائنيغا. wanni kun seenaa qaba qiiqaa haasa'uu fi bara 2004 yoo yaadattu taatan bara fitinaan ahbaashii Itoophiyaa keessa dhufe sanadha. Bara sana keessa feesbuukni kun illee reefuma banama ture. Akka aktiivistiis ta'anii dimtsachiisa qabsoo jedhamutu jira ture yeroo sana keessa. Namoo akka jaalminaamin jedhamu kana maqaa qabsoo walii kenna yeroo sana keessa. Akka carraa Abu Talhaa kana moggaafate. Sababni moggaasa kana seenaa Abu Talhaa irraa kaafameeti. Abu Talhaa radiyallahu anhu wa ardaa gaafa lola Uhud nama rasuularraa sallawaatu rabbii wa salaamuhu alayhi seefiin illee harkatti caccabee jennaan harkaan seefii rasuularraa qolataa ture. Baras nuti keessa jirru kana keessa immoo rasuulli alayhi salaatu wassalaam jiraatanii isaanirraa seefii akka Abu Talhaa sanatti deebisuudha yoo baanne qalama keenyaan harka keenyaan sunnaa rasuulaarraa bid'aa fi shubahaa karaa ahbaashiitiin dhufu irraa qoladhaa jechuudhaan yeroo sana keessa tasmiyaan kun dhufe alhamdulillah boodammoo akkuma jenne ta'ee jechuudha. يا سلام يا سلام ما شاء الله تبارك الله. تفاؤل مكة كم دستي والله ما شاء الله تبارك الله. ادونا متتولا ما شاء الله. مبارك آدم مكان كيسر اللي ما شاء الله الدو بريد مبارك يا سلام. مالي دنيان اللي كان اللي هدو دسجدا ما شاء الله ربي بركاسني أقولو باي قالي وإياكم. أكم ترى قدني أبو طلحة بديا قدة مو أكاكو كنا بكم سجلة ماكينة يوتكات جي وي بيب جتكون أجام ده قدة مو مجالا قدة. Alhamdulillah jireenyi hundattuu guddadheera baadiyyaattis guddadheera magaalaas tureera baadiyyaa magaalaan anaaf waluma qixadha. Ya salaam hundayyuu itti beektanii jechuudha. Hunda keessayyuu xurutti miiceera. Mashaallah tabaarakallah. Akkamiin sangaa kana qottanii beektu sangaa fa'a? Achin nangeenga isa kanan qaqqaban. Okay, loonoo tiksitanii beektu? Hayaata baadiyyaadhaan jiraadhe malee waan hojjetamu baay'isaa antuni keessaan qabu. Okay. Mashaallah tabaarakallah. Tole barumsa idilee isa barattan achuma bakkuma dhalattanii barattanii? Bakka man dhaladhettis baradheera. Naannoo biraattis baradheera. Waluma keessa. Mashaallah tabaarakallah. Agam barattan? Amma rabbi nama laafise baratu. Walumaa gala amma barnoota idilee kan intiniitiin digirii jalqabaa manaajimeentiidhaan hin qaba. Mashaallah tabaarakallah rabbiin barakeessu. Mashaallah tabaarakallah. Yeroo baay'ee yeroo darasoota jedhanu darasoota yeroo jedhan waanuma hadiisaaf quraana faa malee waan akka nahwii sarfii kanneenii malee
waan barumsan beekne faa akkasiin ilaalan. Namoonni hedduun yookaan ammoo sammuu namoota hedduu keessayyuu hatta sadarkaa darasootuma keessa sammuu darasootaa keessa jiraachuutiyyuu gaafa darasaa jedhan waan nama barumsa idilee irraa akka waan qulqulluu wahiitti ilaalan sheekotaa fi darasaallee akkasiin ilaalama. Maashaallah tabaarakallah. Alhamdulillah baga rabbiin isinii laaffise. Maashaallah. Tole gamanatti nan deebi'a. Ilmii diinii hoo eessa barattan bakkuma dhalattanitti moo jalqaba akkamitti jalqabdan gaafa dura eegaltan ilmii kana barachuu kan eegaltan akkamitti eegaltan? Gaaffiin kee gaaffii bareedaadha. Jalqaba maatiin keenyas alhamdulillah akkuma haaluma naannoo keessa jiru jalqaba mana barumsaattidha kan nuti guddanne. Mana barumsaa idilee jechuudha. Ijoollummaadhaan isadha kan turre. Akkuma namummoo deddeebi'ee baratu madarasaa naannoo mana quraanaa naannoo jirutti ijoollummaa marraa qara'aa turre. Walumaa gara garuu mana barumsaa sadarkaa lammaffaa gaafan xumure jedhu gara imala bahuutti kan nuti imala baane akkuma darasootaatti baanee qara'uu ka eegalle sadarkaa mana barnootaa sadarkaa lammaffaa eegalee boodadha. Yeroo jalqabaaf godinuma Wallaggaa bahaa aanaa Nuuqumbaa ganda Bakkanniisa jedhamu tokkoon deeme. Achi ture sheekni achi turan amma gara Jimmaa jiru Sheek Awwal Haroo jedhamu. Isaan biran ture yeroo jalqabaatiif musaafirummaa isaan birattan jalqabee jechuudha. Yeroo jalqabaatiif akka carraa ta'ee umuriin kiyyallee ajaa'ibarraanii hagayyoowwanaatti namoota hiriyoota koo wajjin takkaa waliin beeku. Namoota hiriyoota koo yookaan liivilii kiyyarra jiran mana barumsaas yeroo baradhu ijoollee wajjin baradhu keessa xiqqishuu nanuma duwwaadha. Mana madarasaas yeroo deemu ijoollee jirtu keessa xiqqoo nanadha. Liivilii irra jiru ammallee oolmaa iddoon oolutti bakka hin jirutti namoonni umuriidha yeroo istaatiks godhamu irra gadaanaan umurii anumadha yeroo baay'ee ijoollee hiriyoota wajjin dhalannee guddanne baay'ee qabaannuyyuu malee oolmaan kiyya yeroo baay'ee isaanii wajjin miti. Akka carraa ta'ee gaafanii malaaf deemu mucaasa kana iddoo biraatti hin kenninu asii dhufaa jira danda'ee isin deemu jedhanii sheekni manuma isaanii fuudhanii ka'anii manuma sheekaa taa'een barachaa ture isaan irratti eegalee ergasii naannoo keenya keessa naanna'aa turre. Sana booda egaa turtii waggaa tokkoof wayii booda erga waa jijjinne booda gara imala Ilubbaaboor ganda Kamisee jedhamtu Sheekh Saalih Buluugaa bira deemne rahimahullahu rahmatan waasi'a rabbi rahmata isaaniif haa godhu. Hiriyaa kiyya tokko Muhammad ka jedhamu hiriyaa wajjinumaan dhalannee guddanne lama taanee masokkine yeroo sana isaaniin bira turtii muraasa erga turre booda godinuma Ilubbaabooraa aanaa Hurrumuu jedhamu ganda Oggee jedhamtu wayii keessa Sheekh Saalih Mahmud ka jedhan amma Coora Abdallaa jiru natti fakkaata reef qubatu isaan birallee turtii waggaa tokkoof wayii deemne achi turre. Akkasitti sosocho'aa turre jechuu barbaadeni ergasii malli gara madarasaa fi maal kana boodadha inshallah. Salaam maashaallah tabaarakallah. Tole achi booda akkana gara Dr. Jeelaan faa eega turtaniiti kan sanachi baratan. Dr. Jeelaan faa bira osoo hin ga'iini mukhtasaraata hadiisaa wantoota akka naxwii sarfii wantoota jejjedhamanii wantoota aalaataa wal qabatu Sheekh Saalih Mahmud birattillee akkuma eegalle eegasii Sheekh Muhammad Kabir jennaan Wallagga qubatanii kan turan tokko isaan birattillee deebinee turtii waggaa tokkoof eega turre booda maahada tokkotu baname yookaan kolleejjii Abbaa Jifaar Ashari'ii kan jedhamutu baname Jimmatti jechuudha bara 2003 kolleejjii Islaamaa jalqabaa achitti gaafa inni baname jedhu kolleejjii sanatti deemnee makamne
kolleejjiin sun kar tokkoon idaaraama doktooraa jala jira kallattii tokkooni. Walumaa gala daakteerri kolleejjii sanaa Sheekh Hamzaadha hafidhahullahu ta'ala ammayyachuma jiru. Turtii simisteera wayii tokko erga maahida Abbaa Jifaar sana keessa ture booda yookaan kolleejjii Abbaa Jifaar kan Masjida Rahmaa magaalaa Jimmaa keessa jiru sana jechuudha. Achi keessa erga ture booda boqonnaadhaaf gara biyyaa gaafa galle jennu akka carraa maatiin magaalaas baadiyyaas waan jiranii fi akka carraa ta'e aanaan nuqumbaa bakka maatiin keenyatti baay'atu godina Wallaggaa keessa achi deebi. Fitnaa Ahbaashii tokko yeroo sana reefuma jalqaba ture akka carraa achitti mana hidhaa wayii seenne turtii ji'a 3 wayii achi turre. Sana booda utuu himannis nurratti banamee osoo himannaarra jiru naannoo waggaa tokkotti dhiyaachuu ka'ee maahada Abbaa Jifaar Sharcii sana kanatti addaan kunne jechuu barbaade. Kun hundi utoo doktora bira hin deemin dura. Okay, utoo doktora bira hin deemin maashaallah. Okay, waan ajaa'ibaati. Egaa achi seentanii yaani agam mana hidhaa sana agam turtarree? Baay'ee turtanii? Mana hidhaa sana ji'a 3 akkasidha ka turre. Sana booda himannaa baname sanatu waan si ajaa'ibu seenaa guddaa qaba bara sana umuriin mucaa kiyya jira gwaaddanyaa kiyya Muusaa Mahmud jennaani kan wajjin hidhamne wayii jira nama 21dha dubartiin nama tokkotu nu wajjin jira. Dubartiin yeroo sana dhimma kana ittiin hidhamte tokko mu'allafaadha illeeti waan nama ajaa'ibu. Dubartii gara islaamummaatti dhuftedha jabina ishee irraa namoota 21 hidhama achi keessaa tokko ishee turte. Ijoolleen akkuma siin jedhee anaa fi mucaa Muusaa amma siin jedhu kanadha amma Turkiitti yuunivarsiitii barataa jira. Nu lammaan ture umuriin isaaniillee firdi beetii dhaabbachuu hin geenye jedhee gaafa abukaatoon keenya muggutee jedhu indagana mana yaalaatti ergamne umurii wanta madaalsisan wayii tokko jira. Waraqaa feekii hojjechiisanii achumaan poolisii himaanii gara mana sirreessatti akka deebisamu taasifamnee turre yeroo sana keessa akkas ture. Booda akkamiin baatan? Booda manni murtii aanaa sanaa numarratti murteessee akka nuti ji'a 6 fi birrii 600 dhabamnu wayii nutti murteessee birrii 600 jechuun yeroo sana waan guddaa wayiitii nutti fakkaata. 60 yookaan 600 birrii 600 fi ji'a 6 akka hidhamnu murteessee akka carraa ta'ee mana murtii godinaatti gaafachuu darbu magaalaa Naqamtee kan jirutti achirratti garuu bilisa baane inshallah. Alhamdulillah baga rabbiin bilisa sin baase. Waan amantaatiin hidhamtanii gaafas wanni ittiin himatamtan ashabbaarummaadha. Yaa fitnaa bara 2004 sana hundinuu ni beekadhee mayyaadha. Hunduun beeka hin beekan. Yeroo ustaazonni hidhaman sana inni keenya kun osoo isaanii hin hidhamin ture osoo Ahmaddiin faa hin hidhamin dura kan nuti hidhamne. Sana booda kan isaanii dubbichi jajjabaataa gaafa dhufu kan isaaniillee kan hidhaatti dhufe jechuudha. Fitnaa yeroo sana keessa fitnaa Ahbaashii amma warruma amma miidiyaa irra gidduu kana girgir jennaan garafamuu jalqaban kanaa ture. Ajiib wallahi isintu karaa baasee jechuudha jara saniifoo. Wallahi karaa rabbi keessatti hidhamuun alhamdulillah rabbil alamin ni'maadha. Nama jabeessallee fuuldura ofiitiif akka jabaatanillee nama gargaaraa. Wantoonni sossodaatan namoonni hedduu sossodaatan keessaa hidhaadha. Isa dhaqanii gaafa argan ammoo namni hundaafuu ani dhugaa dubbachuuf yeroo hedduu ani wanni garaana nyaatu amantaa kanaaf jedhee waa ta'uu dhabuun wallahi hedduu qirrina jedha. Baay'ee qirrina jedha wallahi wabillah jechuun sababa amantaa kanaaf jecha waa gatii wahii kaffaluu dhabuun yeroo baay'ee qirrina jedha. Alhamdulillah gatii amantaa kanaaf gatii kaffaluu jechuun waan guddaadha carroomuudha. Alhamdulillah hunduu darbee irra alhamdulillah bareedaadha waan gaarii. Tolee
gamanatti yoo deebinu achi booda kan gara Dr. Jeelaan fa'aa achittuu maal barattan? Maaltu ture imalli qarasanii? Walumaa gala erga turtii kana booda xumura bara 2004 haga 5 gidduu jiru. Fitnaan ahbaashii sun akkuma itti fufetti ture. Chaalenjiin adda addaa illee qabsoon aktiivistummaa wantoonni kunis waan jiranii fi xumura irratti magaalaa Naqamtee keessa kophaa koo socho'uu man dadhabe. Erga magaalaatti achi ol deebinees. Namni naa wajjin deemu waamee hidhamuu jalqabe. Anaan na dhiisanii. Booda Ramadaana wayiitu dhufuu eegalee akka carraa ta'ee saaxibni kiyya tokko jira maqaa isaa asirratti yoon kaasis rakkoon qabu maqaan isaa illee maqaa kiyyaa wal fakkaata. Sheekni kiyya illee jiru. Sheekni yookaan imaamni keenya jechuudha imaamni masjiida keenya. Sadan keenya waamee komaandar beekataa jedhama akka carraa ta'ee bulchiinsa magaalaa Naqamtee irra ture yeroo sanaa fi biirootti nu waamee sadan keenya qorannaa irra seene. Turtiin ittiin gara Finfinneetti dhufe sitti himuudhaaf an kaasaa jira. Komaandar beekataan kun Sheekni Aziruu Anasan jira akka carraa ta'ee hiriyaankii an gidduu lamaan isaanii jira. Sheeka gaafate gaafuun jalqabachii kaasu eessatti dhalatte eessaa dhufte maali jedhee gaaffii adda addaa gaafateen ammoo eessa jirta maal hojjetaa jirta jedhee gaafatee ka'ee xumura irratti anaannarra darbee gwaaddanyaa kiyya sana gaafate sana wajjin dhufe sana atoo maalidha jennaan eessana magaalaa Naqamteetti dhaladhe hojiin kee maal naggaadee daldalaa maal hojjettanaan suuqiin hojjedhaa yeroo tokko waan akkasii deemee hojiin waama dhugaama jiru fuudhee lafa kaa'etti warri siyaasaa kun akka kee kana waa dhugaa sii fedhuure waa irraa hubatu waan ittiin si wanna godhan jedhu malee sana booda gaaffii kanarratti hundaa'ee osoma gaaffii nan gaafatiin maal jedhaa sheekatti deebi'ee kan yaadaan taahee jedheen deeggaraanii oolu. Kallatti qabsiisaa oolu si beekaa jedheen. Ati immoo achi deemtee aanutiin ni maqaadhaa kakkaasee achi deemtee as deemtee information sassaabdee kan itti dhufu sidha mucaasa kanaan. Ati immoo guyyaatti uffata 3 uffattaa jedhe. Guyyaatti uffata 3 jijjiirratte informationii sirriitti quba qabna. Computerri sirkaa lafan bu'e moobaayilii sirkaa lafan bu'e kan niitoorkii xalafaa oolu sidha jedhe maal jedhaa jedhee nenne yaalana uffata 3 uffatte sanneen jedhu ergesii gaafa ofitti deebi'ee ilaalu ganama suubii dura yeroo baatu uffatuma ittiin baatu qabda masjiida deemta achi turtee masjiida turree qaraatee sa'aatii qursii sa'aatii 2 baata mana galtee immoo uffata guyyaa ittiin ooltu jijjiirrattee baata. Sa'aatii qursii irratti galgala immoo magriiba dura galeetan jijjiirradhee masjiidatti deebi'an ture. Uffata ishaa boodan gala waan ta'eef yeroo tokko naannoo masjiida sin bulla. Dhugaama ta'uu isaa duratti mul'ate ittiin lammata kana booda jedhe akka ammaa kanatti walii ilaallee hin se'ini. Edee baay'ee fakkaree nu geggeessee hayyeennee baanee guyyaa 3ffaa booda na qabanii deebisanii. Deemneti magaalaa keessatti qabamee nan sokkee gaafa fuudhee beeta mangistii tokkotu jira isa nageessan. Gaafa naqee jedhu isaan maqaa koo akka itti himanii fi akkan itti jiru gargari. Inni itti geeffame tokko eewudha olgashaa innaan olan gale. Gaafa ol galu mubaarak sira hin kolfu bakka gangalatanii as ta'anii walitti kolfuu naabash sumana sana booda inni tokko asii gadi natti ba'ee lammata jedhe gibbii kana keessatti argamte beeki deebi'ee malee naaree ishi dhugaan seeranis jarri waama guddaa godhanii informitti godhanii gaafa na argan garuu itti fakkaachuu dide warri itti geeffamne suni dafii galee na eekkamee na geggeesse osoo kanaan jiru Ramadaanni dhiyaate
Sama kana keessa Ramadaan akka ittiin soomuu gara Finfinnee kanatti ol ba'een soomuu qaba jedheen achi ol dhufee alhamdulillah doktora birattis turtii adda addaa goonee darsiis yeroo kana keessa doktora irratti eegallee siin jechuu barbaade. Maashaallah tabarakallah hedduu namatti tola gidduudhaan namalleen aarsaa qirrillee nama jedha jedhaatuma immoo alhamdulillah waan gaariidha. Tolee achitti maal barattan ustaas Abu Talha? Marhala lama qaba barnoonni nuyi doktora irratti baranne isteeppii lama qaba. Tokko isteeppii amma yeroo jalqabadhanne achi seennu kanadha. Yeroo sana keessa fitinaa makanaa wal qabatee kolleejjiin Dr. Jeelaan yeroo sana keessa ture dhaabbatee ture waggaa 3 wayii fi yeroo sana halqaa irratti qara'aa turre. Halqaa kana keessa kitaabilee adda addaa qara'ama. Sa'aatii 2 kaanii amma sa'aatii 6 walakkaatti sunana qaraana. Sunanni 5 saayyuu yeroo sana keessa qara'amee ture maasiwaa Ibn Maajaa ala wanti jiru yeroo sana keessa irratti qara'amaa ture kitaaboleen aqiidaa tokko tokko illee yeroo qara'amu immoo qiraatiin kun bifa lamaan qara'ama isaan biratti. Qiraatii diraayaa fi qiraatii riwaayaa jedhamutu jira. Diraayaa jechuun kan sanaduma jettee ati kitaabota guutuu isaa waliin gahuuf qaraatutu jira. Diraayaa jettee kan ati xiinxalaaf qaraatutu immoo jira. Akkasitti lamaanuma isaayyuu turtii waggaa 2tti dhiyaatu halqaa achitti isaan biratti barachaa turre. Isaan qofaa miti yeroo achi jiramu Dr. Kamal Galatullee zamiiluma isaaniiti isaanillee achuma jiru isaan irrattis wantoota fiqii mazhab arfanii wal qabatu isaan irratti darsii godhaa turre. Asuma mashaayikh kan biraa kan aalaata waan akka nahwi sarfii irratti qaqqara'amullee ni jira. Ergasii booda turtii kana booda immoo macahanni deebi'ee baname akka haaraatti yookaan kolleejjiin Ansaar kan isaaniin hoogganamu sun erga inni deebi'ee baname immoo bifa iskeejuul ta'een baratamuu erga jechuudha waan muqarraraata keessa jiru. Ajaa'ibaati maashaallah tabarakallah. Tolee waan ajaa'ibaati. Gamanatti yoo isin deebise isinoo imala kanarra turtanii imala ilmii irra turtanii gamanaan dhiibamaa turtan barumsa yeroo kan barattan. Bareedaadha yaadni kee jalqaba barnoota yeroo imalaan eegaliin dura barnoota sadarkaa 2tti baradhee ture siin jedheen ture. Wantoota sadarkaa antini sana booda jiru Finfinneettis distaansiin illee waluma keessadha kan barachaa ture walumaa. Dhiibbaa isin irratti keessan qabu jechuun ilmii barachuu wajjin tollaabaa ilmii ta'uudha waliin barumsa idilee barachuun dhiibbaa isin irraan ga'een qabu. La ani wanti dhiibbaa narraan ga'e tokko hin jiru. Tokkoffaa yeroon intini jedhaa ture keessatti barnoota irra ture yeroon ilmii barachaa ture keessatti yeroon harakaa godhaa ture keessatti malee kan baradhe irra baay'inaanii بعد التخرج فكينيا في كوليجي أنفاتس كان دبلمنت نيرامي وجي دلقام أنفا دلقا مالي يروي علمي سنة كيسايدي باي واللي كونتاكت يروي القرمتي سيبيتشو واو ما شاء الله جايبة باي أنا ما تتولى رجال وبشتولاف ما شاء الله لما أنسى والفانا قباتشو جتشون والفانا واللما والفانا يعني والفانا براتو اللي يوباتن والفانا قباتشون هدونا ما تتولى ربي نسيني هذا برو بركة الله كيس سني فاكاو برومسا الدنيا كان رت اللي إرانا من اللي فايدة مسين اللي فايدة متني إيه سنديم تاني اللي دوبا كيس رتي أفي آخرات تفول ربي درت التين ربي برتي التين جمد دسر كان كيس التين والفول أمو برومسا إدلي في كان علمي كان لربي سني فاتاسسو آمين آمين جزاك الله بركات سني فاقو ما شاء الله هدونا ما تتولى أما إستجراتو بيا أربعمو بيا فرنجيمو إثيوبيا كزرتا
Maali bifuma koo ilaalteen bartoo iddoon jiru. Akka kana gurraacha otoo biyya biraa jiraatu. Lama juga senyak dah. Biar ni jadi nama lari, mana lari. Kamera aku magi kana ni fanto de bagisira. Ibsaanti koo sinitti mul'atu. Kunis laayitiidha malee anaa miti. Laayitiidha. Abbaan caaliyyuu qabu. Laayitii akkanaa kana abbaan caaliyyuu biyya keessa taa'anii qabu. Abbaan caalii barra. Itoophiyaan isaanii iddoo jiraati. Maashaallah baay'ee namatti tola. Tolee isin amma hin barsiistu moo akkam karaa ilmii shari'aatiin jechuun waan barsiistan qabdu jechuun jaamiyaa wayii keessa barsiistan qabdu? Ammatti jaamiyaan keessa barsiisaa yeroo hin jiru. Garuu munassiqaadha. Munassiqa jechuun qindeessaa dhaabbilee adda addaatii fi yookaan dhaabbilee barnootaas kan naannoo keenya keessa jiraniif akka munassiqaatti kanan hojjechaa jira. Garuu kallattiidhaan kilaasii galee amma barsiisaa jiru amma sa'aatii amma jiru kanarratti. Okkee waan bareedaadha. Guyyaa dhiyoo tokko uffata eebbaa uffattanii isin argine maashaallah baay'ee illee gammanne waan isaa wallaallullee baay'ee gammanne maal irraa eebbifamtan maalodha inni? Bismillah inni yeroo darbe inni kolleejjii islaamaa kan Minisootaa jiru irraati damee lawuu yookaan seeraanidha kan achirraa eebbifame digirii jalqabaa kan shari'aa jechuudha. Lawuu dipaartimentii jedhuunidha kan achirraa eebbifame. Kana fakkaata jechuudha gabaabinumaan. Waaw maashaallah. Asumaanoo tarii namoonni baratuu barbaadan illee jiraatuu malanii maal nama barbaachisaa achitti galmaanii digirii yookaan dippiloomaas haa ta'u achitti baratanii barumsa shari'aatiin eebbifamuudhaaf maal nama barbaachisa? Asitti yuunivarsiitiin Minisootaa damee shari'aa duwwaas miti kan inni barsiisu. Dipaartimentii adda addaa of keessaa qaba. Manaajimentii of keessaa qaba. Akkasuma damee mitaan baradhe mataan isaa fudhattee ilaalte seeradha. Lawuu isa ittiin jennu jechuudha. Isaaniidha akkasuma damee gara biraallee ni barsiisa. Damee shari'aa irraa diraasatul islaamiyyaa. Wantoota dipaartimentii adda addaa qaba walumaa gala. Barachuudhaaf wanti si gaafatu saanawii qabaachuu qabda. Fi yeroo faraaga qabaachuu qabda. Nama barnoota sanatti of kennee baratu ta'uu qabda. Saanawii jechuun barnoota sartifikeeta kutaa 12 akkuma yuunivarsiitii kamiyyuu qabaachuun dirqamadha. Isa irratti hundaa'ameeti yoo isa hin qabdu ta'e kan saanawiidhaaf ta'u barattee kaatee yookaan dippiloomaatti dabarta dippiloomaa irraa immoo gara sanatti darbuun ni danda'ama. Akkas fakkaata wanti inni isa barbaachisu sartifikeeta kutaa 12 yookaan saanawii sitti kennu sanaadha jechuudha. Maashaallah baay'ee namatti tola. Maashaallah rabbiin barakaa isin haa godhu gamasiis gamanaasi. Tolee gidduudhaan immoo gidduudhaan mee mudannoo hin yaadachiisaa waan isin mudatee beeku? Mudannoo akkamii yaa rabbii kiyya? Ayyi mudannoo mudannoo dhedheen yaadu tokko yoo jiraate xumura bara 2005 2006tti seenuudha jedhu Ramadaana 20 wayiiti. Waahillan keenya waliin akkasuma ustaazota gariin illee jiru. Itikaafa seenne jennee akka carraa taane turtii Finfinnee keessaan si himaa jira. Itikaafa seenuudha inni Ramadaan 20 gara markaatoo kanatti baanee uffata iidii fi waan tokko bibbitadhee itti qophoofnee
guyyaan immoo akka cirraa ta'e guyyaan guyyaa Jumaa'aati. Ramadaana 20 yeroo sana mootiin biyya bulchaa jiru yeroo sana keessa akka cirraa ta'e isaanii aangoo dabarsan kanadha maqaan isaanii Hayilamaariyaam jedhamu. Galgala TV irratti ba'anii yeroo qabsoo dimtsachiisama sana wal qabatu nam tokko asii gadi baatee jennaan akka rasha namtuudha ni haasa'anii turan. Sa'aatii sana keessa nus waan itikaafaaf tatta'u bibbitannee kaanee iddoo mormii sana seennee kaanee galgala itikaafa galannee qophoofnee deemaa irraa uffata bibbitannee jirra. Akkuma jedhame mormiin erga gaggeeffame sagaleen keenya dhaga'amu jedhamu gaggeeffame sana booda masjiida Anwaaritti namni salaate guddicha isa Finfinnee jiru kana guutuu namni tokko osoo nafin guutuun isaa jedhame. Nam tokko osoo hin hafin nam tokkittiin akka carraa ta'ee nus keessa jirra waan ta'eefi makiinaan tokko tokkoon dhufee si fe'a ganda yeroo sana gara magaalaa kanaatti sireefuma dhufaa jirra waan ta'eef magaalaa keessa kanuma nutti dhiyaatuu fi kan xuruudha inni yaadnullee xuruutti waan hin beekneef eessa si wayyasii fi nu fe'uudhaaf halkan dabaree isa Jumaa booda qabamne dabareen makiinaa ittiin fe'amnee bakka sanarraa iddoo biraa geeffamnu iddootti hidhamnuu fi iddootti geeffamnu sa'aatii 3 walakkaatti nu ga'e halkan keessaa. لا حول ولا قوة إلا بالله. ساعتي سدي ولا كاتي إيه سديم تأتي جنان بي كفلة لا نس كفلة من جري إنسان ماجن هاي رينو في أني سكني إرجع في أني سك وانو من كفلة جري كفلة تريز ما نقول أكثر kolfee dheetan deeme gaafa achi deemee jedhu nuyi manuma hidhaa wayii nu seensisu seenee ma yaadaa turre malee waan biraatu jiran seene gaafa achi geenyee jennu abidda qabsiisanii jiru akkasumatti abidda bokkaan wayii roobaa jira akka carraa ta'ee abidda qabsiisanii jiru caama baafadhaa jedhan hin baafanne uffata of harkaa qabdu guutuu nu baasisanii bodii fi surree jallaabiyaa tokko duwwaa nurkattafee isa kaan isa bitanne sanas isa kaawwannee deemnus nurraa fuudhanii abidda isa qabsiisanii jiran sanatti fuudhanii naqanii. Sana booda kacarraa ta'ee bokkaan roobaa jira. Uummata kanaasiin itti federaallee asiif asiin itti hidhee ture yeroo sana uummata fuudhee abidda keessa fiisisaa yoo nasiin bahee rukuteetti deebisaa akka achi keessa turtii sana booda gara dirree wayiitti nu baasanii dirree sana keessa hamma halkan sa'aatii 10tti achi nu tursiisanii ga'anii mattaawaqaa nu gaafachuu dhufanii yookaan waraqaa eenyummaa. Uummanni achitti hidhamee jiru uummata sabaaf sablammii adda addaati. Tigireen jira, Amaarri jira, Silxeen jira. Sabaaf sablammii namni hafi tokkitti hin jiru. Jechuun masjida keessatti qabame waan ta'eef. Naannoonnis naannoo Finfinneeti. Hunduu saba yeroo gaafatan yaante birmindin dhawwe. Beehri jetteetu kan Amaariffaan hin beekuun waama wayyeedhaa yeroo jeetan. Na dhibaa jirti anaanii beereen hundumtuu Tigireedha. Ijoollemtaan Oromootti beeku Tigireedha hundumtuu. Inni Silxeenis kanuma himata. Na bira ga'e. Yaante birmindin dhawwe. Haasaanii wataaddarraa yeroo haasa'u isuma itti yaadaa turte sirkaa gata yoo faxan jette malee. Beeriin kun sabuma ta'uun ooltu edeen tilmaamaan Oromoodha eenyuun. Yaa Oromoo mataa qaamta ittan kennu. Ilaalee Wallaggaa naqamteedha. Tana saantee namoo nagnoozi yeematta jedhee indagana na rukutee nagaase. Onegtu as dhufeeti immoo naan oneg jechuun takka abaawoodhaan jedhama jechuu achirratti nageen. Oneg Amaariffaan abaawoo jedhame. Abaawoon Oromoo Amaariffaan oneg jedhamu isaa achirratti nageen. Sana booda uummata keessa qofaana kaa'anii anaan sababa jecha kana dubbadheef namni ana booda dhufe namni kam namni Oromoo himate hin jiru. Ana daqiiqaa 30 wayi kolfee sana keessaa qofaana kaa'anii
ergasii booda uummanni hundumtuu halkanuma sa'aatii 11 wayii sana keessa gadhiifamne akka carraa ta'ee sheekni keenya rahimahullahu rahmatan waasi'a rabbi rahmata isaaniif haa godhu. Sheekh Saalih Buluugaas yeroo sana waggaa 15 bakka isaanii hin jirretti isaanitti murtaa'ee ture. Bakka wahii turanii isaanii wajjin bakka sana jirra turre. Halkan sa'aatii 10 wayii keessa bakka isaan jiran gaafa deementiin hedheenu mudannoo achi duwwaatti miti dhaqee gaafa gibbii sadan kwaa ka'eedu sarraatanyaan dhuftee narraa banuudha jettee dhoqqee keessa gangalachaa oollee uffanni nurra hin jiru xuraadha. Machaa'aatu dhufee barree rukutaa jira dhiiti seen immoo sanii bakkeedha. Barree asii gadi nutti deebistee sokkitee maaxariyaa qaba gibbiin suni waamtoo lakkoofsa bilbilaantini isee mattana jedhe dhaabadhe. Sana booda sheekni rabbi rahmata isaaniif haa godhu ka'anii gaafa dhufanii ilaalan anadha. Ofii isaaniitii uffata isaanii dhaqanii fuudhanii naa kennanii ergasii suxurii yaannee sooma borii eegallee suxurii yaannee maali ganii reeffa xaraa jirra warra mana bulee suurii dhamanii. Akkas ture mudannoon yeroo hundaan yaadadhu isee kanadha. Kana fakkaata jechuudha. Ajaa'ib wallah. Ani na yaadachiisan anillee bara sana akka carraa darasummaan nan argee jira. Bari suni naannoo 2004 isa. 2004 gidduu. Homaan beeku ani eessumni kiyya tokko na yaamanii qariyaa kiyya tokkotu ani qariyaa kiyya tokkotu caatii faa erganii makiinaa qabanii qariyaan kiyya isaaniin waliin haasa'ee achiin na erge nan dhaqe bira warri caatii geessan warri makiinaa geessan sun achitti na buusanii maali aqaaqitti na buusanii eessuma kiyyatti na dawwalanii achiin isaan dhufanii achiin na fuudhanii ramadaana wahii bira baasee darasummaa deebi'ee achiin ciidi ga'ee ramadaana baasnee ciidi ga'ee ciida dhaqne salaatu. Dirree ciidaa salaannee nagahuma baanee ummanni sagalee dhageessuu jalqabe. Ani jinnii jaankaa kanan beeku kaasa kana eessaan beekanii jarri eeggataniituma amma ummanni sagalee dhageessisu callisanitti dhiisan. Bakka rakkoo wahii eeggatan. Bakka rakkoo wahii eeggatanii ummanni dhaqee rakkoo san eeggale. Gaafa inni rakkoo sanitti galu ummanni asiin itti maraniiru poolisiin akka dallaa sibiilaatti dhaabatan. Dudduuba kanaan immoo aaratti gallakkisan. Warra duuba jiran. Aaratti gallakkisanii namni walitti caccabee bakka tokkotti walitti gale. Bakka tokkotti walitti galee ummanni dabareedhaan akka hoolaa beetanii hoolaan illee gowwummaa isaatiin dhaabata. Ilma namaa kana asiin duubaan aaratti gallakkisanii walitti ol galchaniiru cufaniiru dudduubaan. Fuulduraanis poolisiin akkasitti cufeetiin jira. Namni ani nama jette namni takka bahuu hin dandeessu reebamtu malee. Maal godhan? Reebuu eegalangaa uummata kana reebanii namni tokko bahuu hin danda'u. Reebamee inni kaan mataan dhoo'ee inni kaan miidhamee kukkufa. Yeroo inni kufe walirra ciciibsan. Walirra ciciibsanii dabareen tumaatii nu bira gahe. Dabareen tumaatii nu bira gahee eessuma koo rukutan. Eessuma koo rukutanii kufe eessumni koo. Warra eessuma kiyyaallee rukutan isin illee kufte. Ana yeroo na xiqqoo tokkoon baay'ee xiqqaadha. Yeroo na rukutuudhaaf akkasumatti godhatan jala harka jala gad darbe. Tokko dubartii wahiiti dhiirri meeqa natti buufachuuf jedhee anjaluma Ameerikaa tokko dubartii wahii kana keessa na dhaate yeruma san musallaan baataa jira. Xiqqummaa wallaalummaa asabaa musallaan harkaa bu'e. Musallaan harkaa ba'eeraan tokkitti dubartiin sun na dhaate malee harkaa ba'eera. Musallaan harkaa buunaan deebi'e musallaa fuudhuudhaaf. Ilaal isa lubbuu keessa namni jiru hundi namaa kukkufee rabbi jala na baase tokkitti sana malee hin dhaamne ani. Musallaan harkaa buunaan musallaa san fuudhuudhaan musallaa san fuudhuudhaan deebi'ee
Nada balan malee nada balanii tokko yeroo kutaa keessa natti gallakkistu an beeku kaan musallaa kiyya fudhadhee fiigicha laal duraanii intina akka keessanii kana mataa irraa qaba koofiyyaa gaafa dubbiin jabaattu marmaree mamborsaa kaadhee ofirraa fuudhee mataa kiyya so akkasitti reebamee gaafa sanii hin beeku an safara keessa hin beeku eessaan ba'ee akka naqes hin beeku poolisii miti hattaa tiraafikii baqattoon baqadhu gaafa san poolisii tiraafikiin illee yoo natti dhufe wallaahi hin baqadha. Booda otoman deemu hin beeku bakka hin deemaa yeroo illee hin beeku fiigee mana harkaa ba'e malee zilgii eessumeetti nan dawwala namu harkaa fuudhanii kan haadha warraa isaanii nan dawwala homa namni irraa kaasu hin jiru hin beeku an safara. Subhanallah otoman fiigu Anwar masgiditti of arge. Eessaan akkan dhaqe rabbiin sun tokkicha beeku Anwar masgidii ga'ee of arge. Nam beekamu Anwar masgidii. Achiin yeroo laalu lakkaa dhiigni kunoo akkatin irra yaa'an dhiigallee nagarre agarsiisa. Dhaqee taa'ee bakka duraan beeku wahii taa'ee. Baay'ee rukutamte jechuudha. Lubbuun natti deebi'e amma yeroon jedhu dhiigni narraa yaa'uu jira reef argee akkasitti achirraa taaksii qabadhee galee eessumee fi warri isaaniillee ummata hundagaa eega ciciibsanii ka'anii booda baasii fidan jedhanii isaantu nutti himanii waan hunda bilbilallee irraa fuudhanii waan hunda irraa fuudhamee bulanii gaafa san iida san bulanii iida lammaffaa halkan saatii isiin dura gallakkifamtee naannoo asrii wayiitti dhufte isaan ammoo naannoo borontumaa akkas dhufanii so isintu na yaadachiise anilleen xiqqummaa kiyyaan gaafa san agas mara waan beeku akkas ta'e jechuudha akka carraa dhaqee keessa bu'een illeen asitti jazakallah khairan waan keessa darbame namni baay'een quban qabu النعمة لا تعرف إلا بعد زوالها إلني نعمة حرة كيس جرو كان غافنا مرة دربي ملي حرنا ما قالون دندو سينا قرانا منياتو غافا ما رمضان دي دماسين جرو شمرن اللي تكو سؤال بيني دكاني وجين قبامي شمرن قرآن أكتين حركتك أبتني بوليسين حركة أبينتني جدي قرآن وجين تيتشني irrantini jedhanii itti kennuu didanii hamma macarrashaatti poolis xaabaa gallee ganama intiniidhaaf dhiyaanne guyyaa biraatiin kuni gaafa dhiyaannee jennu lamindin nu taasisarachuu jedhan zim jenne nu warri dhiiraa namoota 20 wayii jira cal jenne waan tokko hin dubbanne dubartoonni warri ofii isaaniiti silaa dubartiin salaatee dhamamne maaliif hidhamtan gaafa warri dhiiraa xaxxenne bakka khalaas aktivistoonni baay'ee intini jennee warra qabittinneessu maal jedhu hunduu jira cal jennaan dubartoonni maal jedhu tokko jaruma keessa achi ol kaatee Allahu akbar biyyee na taasisarkuut ahunim Allahu akbar jette qubatti qabde gaafa kana innaa bakka isiin akkatti naasoftu kana konfiidensii amma kanaati kan isiin natti naasoftu ejjinno amma kana hidhamtee jirti hundi keenya iyyuu hidhaa keessaa reefi afasaadha waan ta'eef hidhaan suni gaafa si gadi yaadeen lamdin nu taasisarachuu maaliif hidhamtan gaafa isaan jedhanii Allahu akbar jedhanii hidhamee ammayyuu Allahu akbar jettee asii gaditti jedhaa turte. Aarsaa guddaatu irratti kaffalamaa ture waa lafee meeqatu irratti cabee nama meeqatu irratti du'ee har'a garuu akka laayyoo wayitti ilaalama wanti keessa darbame sun ni'amaa har'a nurra jiru kana akka hin irraanfanne jechuudhaaf yaada kana kaase malee mudannoodha iyyuu haa ta'u iyyuu malee wanta